ستوكهولم كان برد ملما بيمسدي إلى سيدي مقالة ستوكهولم تي قد يفهمين أتليتون إثيوبيا ترافي كبرات جفنون كونفدنيو Qopheessummaa dhaabbata Adidaasitiin waggaa waggaan kan dorgomamu maaraatooniin Stookholm sanbata darbee olaantummaa atileetota Itoophiyaatiin xumuramee ture. Haala kanaanis dhiiraan atileet Ashannaafi Mogas yagguu injifatu dubaraan immoo atileet Siifan Malaakuu injifatteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa 3 wal duraa duubaan tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan injifataniiru. Ashannaafiin aanuun atileet Daraaraa Hurrisaa lamaffaa yagguu bahu atileet Tsaggaayee Mokonnon immoo sadaffaa baheera. Dorgommii booda atileetota kunneen yaada isaanii VOA'f kennan irratti haalli teessumni lafaa baay'ee rakkisaa ta'us injifachuu isaaniitti gammadaniiru. Dorgommiin bareeda xinnoo qilleensi isaatii fi lafti isaa baay'ee mijanneen teessi illee baay'ee natti hin tolle yaasni akka waan godhaniif haa ta'u galata rabbii sadi bahuu kootiif garuu akkan hojii hojjedhee baay'ee hin gammadne hojjedheen dhufe yeroo gaariidha. እሺ ደራራ ዶርጎሚ ማራቶን ስቶክሆልም ሞአቴታ ለማፋባቴ ታራ ዶርጎሚ ከና ከመት ይላልታ ዶርጎሚ ኩኒ ጋሪዳ ጋሩ ዶርጎሚቺ ባዮል ፋታ ቶኮፋኒ ለፍቲ ሳሌ ቦአጪ ቀባ ሰነራት ሞ ወልቂጠምቲ ደልገዳ ላይክ አካ ፊግቻ ቀጣሙራቲ ለፊቺ ሳዩይ ለማፋኒ ሞ ፕሌስ ሳባዮ አቤክታ ሳደፋኒ ሞ ሳቲ ሳሌ ሳቲ ትሪ ሳቲ ጉያ ዶርጎሚ ነለማዳ ወይ ሳዩ ዶርጎሚ ጤራ ዶርጎሚ ማራቶን ይዳ waan kana hunda keessa dabalamuu sadarkaa kana bahuutti immoo baay'ee waaqayyoon galateeffata. Dhugaadhuma kun dorgommii isaa baay'ee ulfaata. Na waan akkasiiti. Haalli qilleensa akkam ture? Haalli qilleensa isaa hinoo beekta. Qilleensi isaa baay'ee ho'aadha. Yeroon isaas yeroo sirriin turre. Qilleensi isaa baay'ee ho'aadha garuu galata waaqa. Xumurreerra galanna waaqayyo. ኢትዮጵያኖች ከአንድ እስከ 3 ወጣችኋል። ምን ተሰማችሁ? እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ። አሁን ለምሳሌ እኛ ተጋግዘን ከኔ ጓደኛም የነበረ በጣም የተናገርን ነው። አንድ እስከ 3 መውጣችን በጣም ደስ ብሎኛል። Haaluma wal fakkaatuun dorgommii maaraatoonii dubartoota jidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa Siifan Malaakuu, Sooramee Nagaashii fi Yenenesh Dinqeessaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuun ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Dorgommii kana kan injifatte atileet Siifan Malaakuu yeroo dheeraaf dhukkuba miila ishee irraa fayyuun dorgommii kana injifachuu isheetti akka gammadde ibsiteetti. Dorgommii baay'ee bareedaa ture. Gaariidha. Haalli qilleensa akkam ture? Haalli qilleensa xiqqoo bubbee qaba. Koorsinis xiqqoo waa bayii qaba malee bareeda ture. Dorgommii kana mo'achuu keetti maal dhagahame? Dorgommii kana mo'achuu keetti maal dhagahame? Gammachuu guddaan natti dhagahama. Kusaddeetan fayyee luka xiqqoodha. Yeroo dheeraadhaan booda mo'adhe rabbi galannaa qaba. Atileet Siifanitti aanuun lammaffaa kan baate atileet Sooramee Nagaash haalli qilleensaa itti ulfaatus qabxii argateetti baay'ee gammaduu ishee dubbatteetti. Gammadeera garuu qilleensi isaa baay'ee ulfaata. Lafti isaallee ce'aabamsa waan baay'atuuf baay'ee nutti ulfaate garuu galata waaqayyoo haa ta'u lammaffaa bahuu kootti baay'ee natti dhagahame kan tokko baate illee hiriyyaa kiyya waan taateef guddaa gammadu. Akkasuma Yenenesh Dinqeessaas dorgommichi isheetti ulfaataa turuusaas VOA'f himteetti. Baay'ee ulfaata. Mootaan isaa tirree ulfaata. Haalli qilleensa akkam ture? Qilleensi illee shaggaadha garuu sirriitti xiqqoo koomneetu taladha waan Gama biraatiin maqaa addaa urjiiwwan lixaa jedhamuun kan beekamu kilabni bulchiinsa magaalaa Dambidolloo tibbana shaampiyoonaa liigii olaanaa Oromiyaa ta'uunsaa ni yaadatama. Kilabni Dambidolloo shaampiyoonaa magaalaa Buraayyuutti gaggeeffame irratti tapha hundaa mo'achuun ture kan tapha xumuraaf darbe. Haala kanaanis tapha bulchiinsa magaalaa ammayyaa wajjin taphatame irratti goolii 1-0 mo'achuun waancaa fudhateera. Nutis sagantaa keenya torbaan dhufuratti haala kilaba magaalaa Dambidolloo taphattootaaf leenjistoota akkasumas qaama ispoortii kubbaa miilaa biyyattii hoogganu gaafannee sagantaa tokko qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.